هلا أنا ما أجي ممكن والله ما أدري لايفي ريت ندي بسيرة تيكتوكين كو فيديو ندي دي ماني الحمد لله غبطوني غبطي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله خير الو السلام عليكم نبيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم نجارتا؟ نجا الحمد لله جبتها الحمد لله نجارة بقى جراتك. والله يا اللي بقى جرات الحمد لله بقى نجار دفتي قالت أمي وهن دافو وأنا سرت باينا ما قمتشيسا جواد سيفو. السلام عليكم. وين برو؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أيوه. هيا لك. نقوم. هيا والله. الحمد لله بقى ربي تسيدي بسكا. والله تجيبي عنجرة وربي ترامي. بقى جري كرفدو تلا بقى جلا دانغا دربان يتابات. تمودي. ما كاتي كمان جات. Toko timbar maju tu. Kaman jero bol ndo bicuko toko. Marfino maju sore. Wayama. Apa kaget ini? Way Jafar Kamal, way Jafar ka ay jarako. Inni radiyan kate koy. Koy mirkanti asar sente ti. Mucam mirkanu nulu Jafar. Waye. Jafar Mirkanu nulu. Anjiruun ko yoomu mirkaanaadha galata rabbii. Masha Allah wallahi baga rabbi. Amma si fayya balum ka. Mina min fayyada. Kana innan jedhe. Oye. Eenyuun fidaar tare eenyutu waraana maara eenyutu waraana taara adda. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Adda kena gadhiisuu dide karaa biraatiin kan jadiida inni waan jedhu guddateera ammoo addaatti. Siidhuma irraan. Marfee sangaan argattu ati isa guddaa tokko amma irree maaliifuu amma irree kootiin gaarreen koo qalloo waan ta'eef jira marfeen sangaa tokko. Kan ginnaa. Laa ilaaha illallah ija kana natti hin godhin obboleessu. Kan gibirinaa yaaddaa? San jedhe. Amin. Salam. Untu. Kainin. Itu isaanii fidaa jiru. Itti ishee ergu. Numeeri. Bakka ammasitti akka itti fayyadamtu. ሰማኝማ ቲክቶክን ተጠቀምበት ከፈለክ ወስደህ ማለት ነው። እኔ ብዙም ስለማልጠቀም ባየዋን ይቲን ፈየደምኔ ፊት ፈየደም ቲክቶክ እኮ ግን ብዙም ፎሎ ባይን ቀቡ ጋሩ ይፈየደም ኢሜሊ ጅራ akka gootuati ኢሜሊ ጅራ ማቆይ kan biraa hojjetaa jira amma guddateeraati. Numeeri. Waalaikum salam. TikTok itti fayyadami jechuun ani waan ittiin fayyadamneef baay'ee itti fayyadami bakka. Siifan kennaa wannaasaa. Inshallah yoon inni didi ammoo inni tokko bakka asirqaan fudha. Okay keessaan wannaa siif erga. Meesiyaa tokko jatti baasii uummata kanatti al tokko. Wallahi ijoollee shamarran baay'ee irraa dhaabbataniiru. Imaan naaf kenne. Ayi siifin kennu numeeraa fudhatu. An kanatti dana waraanuuf qarfattee dhufte buleessan sirbeen beeku sirbus dhuufaan kun sirba malee an sooshaal miidiyaatti waliin darbuuti sirba kiyya. Ana waa tokko addeetti wal geenyu hin qabnu waan ta'eef jaruma sirbutti jedhe gizee tokko. Isa jettee ati ani warra asirraa balleesse dhaqee eessattan arge. Laayikii keessattan ilaalaa oole. Achi deebi'anii. Achitti irratti laayikiin immoo akka isa kanaa hin godhamu bukkee buudhuma immoo isa nan jammara inna. Khair inshallah jala fiigin isin dhugaa rabbiin amma dhiisiftutti shi qabsoon kun galma ga'u qaba si waliin itti qabsoomnaaf shi. Rabbiin jara qajeelcha wantan godhin jiru. Imaan inshallah. Wayyee. Kanas bakka ameen ilaalaa yoo dide inshallah. Rakkoon qabu shi. Jechuun sa'aatii barbaaddeetti wannaa jechuun dandeessa waan itti hin fayyadamneef jechuudha. Tole namoota galfadhu wajjin hin taphadhu shi.
yeroo gaarii siifatu habiibi. Maa qoy maa afuuruu macaatii dhaggeeffannaa kan kee ati nuu taa'i. Nama danuu si barbaada. Bakka nan ta'a wallaahi. Nama danuu si barbaada eenyu faadha hime namni na barbaadu qubanaaf abaasa rabbi namni barbaadu jiraafi. Afuuruu macaatii kana badaa nu barbaanne. Nama meeqa kun Jaafar ta'e. Waliin salaamu. Wallaahi namni na beeku hin jiru dhiisi. As miti yoo gara feesbuukii ta'e malee isa kanan fayyadamu waan ta'eef. Odoo si gaafataa lama nagalchiis isin galchaa daqiiqaa lama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam wa rahmatullah. Jirtu nagaa keessanii Alhamdulillahi rabbil alamin. baga jiraattanii. Numeeri Jaafar Waay hin dhageenya habiibi. fayyaa qabdu miti? Alhamdulillahi ya rabbi. Fayyaa wala. Maashaallah baga jiraattan. Amiin ya rabbi inshaallah. Jirtaat fayyaadha? Jirra wallaahi akkam waa afaan keessaa qabdamoo Jaafar? Si gaafataan ture koomentii barreessaan ture. Waan xiqqoo tokko baay'ee miti. Qorichummaadhaaf isiidhuma keessa. Kanaaf malee baay'ee miti ilkaan fayyaddi jennaani qorra jira beektaa gidee qorraa kan ammoo ilkaan qorra nama rukunna qorri ilkaan nama rukunna rakkoodha. Ilkaan keessaa dhabuun hin taatu dawaadha. Akkas Barani akkas. si yaade dhugaa Jaafar. Numeeri laayivii jalas deemi ilaali ijoolleen laayivii jalatti Eenyuun akkanaa gammaddee jedhu siifatti khayrii babaasi isaa deemi. yaadu Numeeri Barreeffamni kun xiqqaatee natti mul'ata. Dubbisaan jiru inni na yaadde wanni khayrii hundi si haa yaadu. Si jala deemee si haa yaadu. Si haa yaadu qofa osoo hin taane si yaadee si haa argatu wanni khayrii ta'e. Yettaabbaat. akka kana ladduu ayin gojii kana eessaa baadamu. Galgalaan kana fudhattee Soortaa abbaan dawwaluu gaaffii qabaatte sagal irratti dawwalu. Hunduma si yaadee du'aa godhi hundumaaf iyyuu kophaan baasanii Jaafar. Eshi inshaallah rabbi sin amil keessa abshira sila jaarsa du'aayina gootanii biyya keessatti du'aayinatu kadhachifama achitti jaalatti illee kan kokootanii minnu an jaarsa mitiin wallahi ijoollee akka keessanii maal taatanis Sirraa bareede fakkaata kamaal beekama namni kennaadha fakkaatu akkana. eshi bareeda siniifan kadhadha wallahi takka musliima namatti hin kadhadhu namaafan kadhadha malee kan natti kadhatu yoon argan immoo isaafan kadhadha waan fidi Akkas ta'uu qaba siluma. takka nyaatte naan jedhaartii tokko wallahi miti ay guddaa wayi fakkaadhe isinitti mul'annaani nama namuutii isaa bakka Koi gaa Mahammadu nama biraa galchaashi. Ayyee galchi habiibii koo galatoomishi galchi nama bira. Ministeerri Dooktar Taajjiru waadda. Doktori isaan kam hasbii Allah wa ni'mal wakil na lakkabuu keeti gurbaat hasbunallah wa ni'mal kan qamaaruudha ruwaadu dubbataar mo Assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Osoo asii walii kennuun jiraatte. Hasbi Allah wa ni'mal maal walii kennuu caatiidha moo waan biraa? Numeeri jirtaa shurtaa siin jedhaadhan immoo shurtaa abeeta shurtaa Jirtaan umarii keenya akkam? Walaa jedhamti akkam jirtaa faatee kee. Nagaadha alhamdulillah. Sabboonaa feesbuukii intinaan maa inni faate jechuun Jaafar wayyee dhagaan jira kan Shabakaa kootu hojjetaa jiru. Shabakaan keetti niitorkiidhaan see. qulqulleessee si mul'isa garuu qabeetuma si hambisa. Hello. Andala bawni shabakaan qabuutiin jira. Hin beekan dhugaa rabbi kan saatu qabeetaadha. Sagalee keenya dhagaan jiru. Bawure. Kan qabeen hambiseen egaa. Iyyetta abbaatu dhufe kaa innaa lillahi. Jaafara kam jirta. Nagaa fayyaadha baleettii kiyya nasiimaa moo maal jedha? Nagaa fayyaa maal taa'u? Oromoon fayyaa nuti keessan nagaa. Alaa kiiloo galee jira alaa kiiloodha lafa wayii kennameef kaareen sham. Kaaree meeqa?
Kaaree 500. To maashaallah tabarakallah. Irratti jaalaa taare. Na lakkabteetti jechuudha ammoo. Yeta abbaatu hordoftoota kana hundarratti baay'ee na lakkabte. Rabbiin ni isaa kana fa'a. Waa obbo Taayyee jedha turte miti maamu. Hasbi Allah wa ni'mal mucaa. Na dhiisi. Maal jechuudha jedhe isan tuqinaan jennee ati. Maa kiyyaatu beektaa saasumaaf achidhe booda keessa tarii wama karaarran jedhe wayi gaafannaan maal jechuudha. Sabboontu. Wayye. Mirga kee sarbine mirga kee waan sarbine Wayye natti biyya fakkaata akkasiin lama godhin please. Ishi nama biraatiin ga'uu Eessa jirta Jaafar koo? Ayya. Jimmaan biyya Abbaa Jifar. Biyya mootii gaarii. Biyya mootii seena qabeessa. Akka gootu obboo koo Jaafar. Waan Wayye. kadha jimmaa jirtame. Eh. Karaa mannaaraa sana dhaqi laayivii kuulloo waraabii nu gadhiisu obboo koo. Ila kuulloo dhaarti. Dhaqi obboo koo. Viidiyoo jiraa gadhiisu. Maatti gootaati kulloo. Ragaadhaaf kuulloo iddootti nu eenyu godhaa jiru jechuun kuulloo adda baasee Mukaan hin jiru beekan. sen. Kuulloon isa kana baaftaa. Waan isii galuu qabu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam. Maal jettu jedhu. Wanni isii galuu qabu. نميركم Nagaa wallaa jirtaa. جرى الحمد لله بقى جرات مديرة كينيا زافة لي فما تكوي سيدام سوي دبر فتي بويدا نميري اللي ساتني إني بوجاي جرى لي فما نافقد Itti fufee abjeetu. أنا وفلت اللمان إنه نمير Offoli. nama dhibba lamatti si daawwachaa jira. Dhaamsa wayii dabarfachuu fedha hordoftoota keetii fi jiraachuus mala namni sun as jala yaada wayiillee qaba beekte. Carraa naa kennu keetiif galatoomii kabaja siif qaba obboleessa kiyya. Dhaamsi kiyya maal sitti fakkaatee hordoftoonni obboleeyyan keenya kanneen obboleessa keenya numeeriin hordoftanii fi isa deeggartan isa waliin dhaabbattanii yeroo baay'ee riippoortii irratti godhanii tokko irratti gubanii numeerii sijjammar dhimma dhuunfaa miti kan hojjetaa jiru namni mindaa kafaluuf hin jiru namni moobaayil isaatiif yookaan chaarjara jechuu intarneeta kafaluuf irraa hin jiru maaliif numeeriin qabanii kan jedhu nu hundi keenya hojii manaa nu ta'uu qaba. Innaa riippoorti godhanii tokko isaa guban nuti wal ijaarree fooloo isaa battalatti deebisuufii qabna obboleeyyan keenya. Maaliif kabaja nutti uffisaa jira nuuf jecha xiqqeeffamaa jira nuuf jecha suuraan isaa gaggaragaraa jira ijoollee isaan numeeriin akkas godhan san immoo nuti taarget goonee qabuu qabna maaliif numeer amantaan nun qoonne ati islaamaa ati kiristaana hin jenne obboleeyyan tokko hin jira warri yaada dheedhii jechuudha maaliif namni namummaan kabajama maal jechuudha uummanni Oromoon amantaa adda addallee qabu sabummaa walitti qabna. Biyyummaa walitti qabna aadaa safuu waliin qabna amantaan keenya kamiyyuu garaagaraa ta'u haa ta'u safuu cabsitee jedhe malee numeer kana naa hojjedhu kana naa kafalii hin jenne kanaaf numeerii irratti dhibba yoo guban nu battalumatti tokko isaa deebisuufii danda'uudha qabna isa tokko kan inni biraa ammoo carraa hin arganne yeroo lama ofirratti ergadhee ijoolleen baay'ee waan laayivii kanarra jiranii engadda natti fakkaata tokko sagantaa qura'aanaa irraa dubbachuu fedha inni biraa immoo kan guyyama san reedii aadam dubbate jechuudha. Sooshaal miidiyaan kun sayfiidha sayfii qara qabu sayfii bakkee qara qabaatu yoo dhattee harkaan qabde si mura bakka qabannaa isaa tolfachuu qabda. Ati inni jechi inni jedhe sun hundi ani maal akka ta'e naaf hin galle yoo azzala jiraate reediin aadamtu jechi kee dogongora ijoollee inda'uun warroota badii sanitti deeggaraa haasaa jira. Sooshaal miidiyaan kun sayfiidha. Yoo qabannaa tolfatte akkuma qabatte itti fayyadamte nu maal laaluu qabna dadhabne maaliif ijoollee sirba dhooggitaa jedha. Qoosallee yoo ta'e wanta kanaa qoosamu hin jiru qoosni bakkatti qoosamutu jira. Garuu obboleeyyan keenya warri dhiiraa kun tokkoffaa warri wal balleessaa jiru
numa mataa keenya warri wal balleessu chaalenjii jenna waan hin taane ol darbineetiin kana hojjedhaa waliin jenna. Chaalenjiin keenya ammarraa ka'ee ijoolleen musliimaa yoo ta'e qur'aana chaalenjii gochuu qabna. Chaalenjiin keenya kan mata duree gadda muniirnu keenya san irratti ta'uu qaba. Waan hin taane irra wal deeggaruu hin qabnu. Beeka yuutubaroonni warroonni akka reedii kun waan hin taane ol xibaartan kun ol baatanii xibaartan kun jechuudha. Harka kennaan like isinii goone, harka kennaan share isinii goone, harka kennaan subscribe isinii goone. Waan biraa dadhab subscribe kii fi like kii fudhachuu hin dadhabu. Namni kamuyyuu gahee hojjechuu qaba. Oromoon yoo jaalate hammachuullee beeka. Yoo dadhabe mootuyyuu hammaachuullee beeka. Warroonni waan hin taane kanarra wal deeggartan kun dhaabbadhaa of laalaa isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu immoo numeer bakka hundaan FB illee taanaan YouTubein kee subscribe naa ta'uu dide asumaan si himaa maal akka ta'e hin beeku subscribe godhe jedhee hedduu yaalee na dide gama hundaanuu si waliin jirra. Rabbiin guddichi immoo akka irkoo ta'ee si cinaa jiraatu abdii qaba. Inni biraa immoo sagantaa Qur'aanaati. Sagantaa Qur'aanaa akkuma gadda jalqabde shabakaatu si baase na fakkaate. Innaa sagantaa Qur'aanaa guyyaa takka nuu kenniitiniin akkuma ati khayriif dhaabatteef rabbii si haa dhaabatu jazaan rabbuma bira namni namaaf dalagu hin jiru. Namni kamiyyuu khayri illee taatu sharri illee taatu ofii isaatiif. Kanaaf guyyaa Qur'aanaa nuuf maxxansii sagantaa warra Qur'aana qara'u qofaaf guyyaa san haga dandeessan haga sii mijateef guyyaa san gannuu dhiisii jechuu barbaada. Wallahi Abdurrahman waliin Inshallah. Kanatu galgala beektaa kaarabaan qabu bakka hin jiru kanatu gaafa malee. Ingali. Kaarabaan tara fayyadamu bakka kanatti kan rakkoodha na bira. Oduu kana keessaa immoo namni Hayyee bakka guyyaa Qur'aana sitti mijatee jedhu sagantaa saniin dura haala si yoo si mijaa'e. Gaafa siin nan dhufa jetti rakkoon qabu namni bakka ta'e nan ta'a dukkana keessa ta'u rakkoon qabu. Yaada nuuf dabarsite hundaaf galatoome biracha. Yaada bareedaa qabda ulfaadhu fayyaa ta'e. Hayyee numeera ammootuyyuu wanti jechuu fedhu dhaamsa takkatti nasiyaa akka obboleettii keessatti si dhaamu warroonni viidiyoo sirra hojjetan yookaan warroonni suuraa kee gadi garagalchan laalte hamilee si cabuu hin jiru. Kumaatamni akkasii bira jiru. Yumaan qamaadha xiqqoo siiti baay'ee miti mul'attu iyyuu xiqqoo tokkoon qamaadha. Asii jala waan deebisu wallahi jarri booddeetti nan deebisan oo maal godhani akka fayyadamuudhaan. Bakka kanaafuyyuu ati hojii makeetitti cimaati namarraa osoo hin ta'in rabbirraa harkatta. Namaaf jecha namni itti si ajajesii miti durallee kan jalqabdu kaayyoo qabdaa miire. Kaayyoo keetiif ammootuyyuu gochi isaanii jechisa ani hin dubbisa yeroo hunda koomentillee ni ilaalaa. Nama viidiyoo sirra hojjetullee hin ilaala maaliif dubbataa salphisuun jalmaa jal'isu wanti jedhamu wayii waan jiruuf kanaaf kun humaasitti dhaga'amuu hin qabu. Jabaadhu yoo isaan 10 guban bakka 10 nusi waliin jira akkuma ati takte lama jettee steppiin itti deemtu nuti si duuka jirra waan ati khayrii daladdee fi ammoo wanti nusi waliin jiruuf osoo ati hojii badduu daladdee immoo akkanuma sirra duulle waan si jaalatuuf uummanni 200 laayivii si ilaalu jechuudha. Beektee namni uummanni kabaja sii qaba. Osoo ati nama badii dalagu taate haadha sirra duulanii akkanuma si arrabsan. Kanaaf jabaadhu jabaa keenya rabbiin jabaan si duukaa jiraatu. Hojii gaarii irra jirta. Yoomiyyuu kabajaaf jaalala sii qaba. Ati nuuf qaaliidha. Kanaaf carraa nama biraatiif kenni galatoom. Numeeri. Yaanni kun yaadaan halkanii daasii himaa ture. Waa tokko waan jalqabde tokkotti akka jajjabaachuu qabdu si miira miti jedha. Wallaahi. Jabaadhu namaan hin kaane namaan dhaabbachuu hin qabdu. Yaaddeetii miti wanti kun akka tasaa ta'ee jalqaba wanti tokko yeroo baay'ee waan akka qaldiitti eegalanii dhaqee dhugaa ta'u tokko hedduutu jira beektaa yeroo baay'ee. Siigalee wanti kun tarii ati jalqaba qaldiifis tarii haa ta'u ilaalchaan sitti toluu baannaanis haa ta'u akkuma ta'etti haa ta'u nama kofilchiisuuf haa ta'u jalqabdeettaa eega jalqabdee immoo garuu waan galma ga'aa jiru fakkaata waan ta'eef jabaadhu ati of booda akkuma laaliin abadanis akkuma isheen ummette namni suuraa kee gad deebisuun namni hamilee si cabsuuf viidiyoo tokko sirratti waraabuun gonkuma akka yaada ati qabdu kanarraa booda sin deebisne shi edaa sobneef hin dhugaa rabbi jabaadhu shi nama waan hunda caalammoo yeroo ammaa namni nama barbaachisu nama oodhu maallaqa siin jedhurra nama waan ati gaarii ta'ee
hamaa ta'ee wanti ati jaallattu akka dhuunfaa keetiiti. Waan ati harkaa qabdee jirtu irratti nama si deeggaru qofa jaallattu. Kun immoo waan gaariidha. Waan gaarii irratti si deeggaramara. Jabaadhuun maallaqa fedhe jaala. Si galee? Jabaadhu. Obboleettii keenya kan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam. Akkam jirtu? Alhamdulillah yaa Rabbi. Ifama sagaleen kun immoo mukayyifin naaf namee jira. Wanni dubbachuu barbaadu numeeriidhaan maasha Allah haala gaarii irra jirta jajjabeessuun jechuun barbaada. Itti aansuudhaan immoo ijoollee hedduun koomentii kan suudii jalallee kan munaa jalattillee kan tahaa jalattillee nan argaa kan garee qur'aanaa kan iyyaafatan danuutu jiru jechuudha. Kanaafuu jennaan garee qur'aanaa irratti qara'anu kan barbaadan yoo ta'e kan shamarranillee kan dhiiraas qobaatti ni jira. Na dubbisuu danda'u keessaan nan deebisaaf jiraaf jechuudha. Lakkoofsa koos nan kennaafi irra galuu danda'u. Kan arkaanuun islaamis ta'e kan zikiriis kan huruufaallee kan qubee afaan oromooillee ni jira jechuudha garee oomishtoota abdii biyyaa jechuudha. Ijoolleen obboleeyyan kiyya hundi keessaniyyuu yoo barbaadan keessaan akkana dubbistan ergaan kanallee dabarfachuun barbaada. Numeeriidhaan immoo bareechii jajjabaadhu akkasumaan itti fufii haasaan namaa dubbatisin deebisanii. Ani immoo rabbiif jechaan si gargaara. Jumaa qamaan tarii mataan koo xiqqoo dheerannaan waan biraa sitti fakkaatu yoo malee sheeka bara dheeraati wallahi. Sin gargaara ani immoo waan rakkatte hundaaf na gaafattee na biraan dhabdu obboleetti. Natti tolte baay'ee ulfaadhu. Wallahi sheeka dhugaa rabbiiti. Dhaltii sitti hin fakkaatin ishii. Numeeriin immoo cina dhaabbadhaa hundi keessan jabeeffadhaa. Laayivii kana hin ba'u. Sheeka kunoo hundi keessan iyyuu baraagaa asumaanuu. Wallahi sheeka. Dhugaa rabbii dubbannaan bakka akkasiin hin amantanu haa ta'u innis dhuunfaadhaan haa ta'u asirratti hin dubbannu. Hin himannus wal madaallee booddee ol ilaalla. Numeeri ati immoo tiktookii kee eessaaniyyuu yoo si jalaa gubanii kan keenya dabarsinee siif laanna malee ati duddubbatti naftu abadaan. Jaafeen sheekii goromtiidhaan aan jedhe tokko hin dagatiin numeeri qabadhati. Rakkoon hin jiru abshir. Maa nuti mormine obboleessa kiyya sheekiidhaan miti jennee mormine silumaayyuu ko. Tokko takka ni dhaala malee. Sheekii miti hin qaraani. Sheekii goromtiidhaan. Tokko immoo sheekiin laayivii irratti hin qama'u kan jedhuuf deebii kennu al tokko qofa carraa naaf kennati. Laayivii irratti qama'uu hin dhumne obboleessa kiyya. Invaayitii ni naaf ergerra gaafan akkuma hin jirutti ani isa bira dhufe malee an jaalladhi barbaadeen meerii barbaadee dhufe nan hordofa. Dhugaa jiru dubbannaan meerii barbaadee dhufe nan hordofa. Nama yaada gaarii qabu yoo immoo hordofuu irraa boodan deebi'u hin xiqqeessus xiqqaa ta'es na biratti mul'atu namni yaada gaarii qabu. Takkaa dhala namaaf kabajaan qaba jecha dhala namaatiif illee bakka hin qaba. Garuu akkan jirutti invaayitiin isaa dhufe nagaya akkuma hin jiruun isa bira dhufe malee asitti qamuu hin dhufne yookiin obboleessa kiyya yookiin obboleettii kiyya kan dhaamsa kana naaf dhaamteef deebisiif kenneera. Numeeriin maasha Allah ijoolleen nuti iyyuu yaani hojiin inni itti jiru jechuudha. Ergaallee ni dabarsa namallee hin bashannansiisa. Isa dadhabnee akkam jirru yoo rafiif jenne irrumnu nurraa bada jechuudha yeroo numeerii ilaallu dhugaa rabbii. Baay'ee namatti tolta numeerii. Ija isaati miti akkana jedha miti inni. Maaniif ija akka kan isaan qabaam jechuun wallaa jechuun dhiisuma. Mee yaali atis. Dhugaa rabbii maan argitu moo gurguddaa isaan qaba garuu akka kan isaan ta'u. Caatiin si keessa buusaa caatiin danishin isa caatii qaamu kanaan mee marfee kenniifi kennameera majammaraa fudhate. Edan fudhadhee hadha waraanadheera. Hasbi Allah onnatti muudin qaba. Hasbunallah ni'mal. Maanu meeri. Ayyee boleetti koo ila abbaanii garee quraanaa galuu barbaadani tooloo godhaati keessaan isii dubbisaala. Namni haajomtan. Ayyee assalaam. Akan. Tole fayyaata jirri yaada mucaa kana fudhata. Barreessi abbaan barbaade footoo si haa godhu. Ayyee inshallah. Dhuguma na waraante si'anii bagatti cabsite dhaaranii lakkii walla na waraanni an fayyaadha in sirbu alhamdulillah kan waraanamu yeroo baay'ee jara maal akka ta'an of dagatanii amantaa akkamii akka hordofan of dagatanii ummata akkamiirraa akka dhalatan of dagatanii safuu akkamiitiin akka guddatan jara dagatan qofatu waraanama ani immoo kana keessa jiran natti hin fakkaatu na hordoftu yoo ta'e takkaan safuu namaan cabsu safuu dhuunfaa koon cabsu amantaa koon tokko takka.
Waalaikum salaam warahmatullahi. Acheessaa fi beekamtaa. Itoophiyaa jira ijoollee. Haloo. Itoophiyaa Jimmaa Abbaa Jifaariin jira. Haloo. Nagalcheedha. Yaa faate. Carraa dhagaa. Deemtetti akkasii numeeri jajjabaadhu inshaallah. Rabbiin beekamtii dura beekumsa siif kennu beekamtii sarbifataa ta'a beekamtii dura beekumsa ati ittiin nama biratti beekamtu rabbi siif kennu kan kana caalu jechuudha jajjabaadhu shi. Deemaa salaataa. Maa Dubaay irra moo? Jaafi Jimmaan akkamii Jimmaan bareeduudha. Jimmaan baay'ee bareeduudha alhamdulillah rabbil alamin. Biyyi bareedaadha inshaallah. Wanti hidhate yoo jiraates akka guutamu rabbiin kadhadha. Jirtanii? Wallahi jira alhamdulillah. Baga nagaa ta'an jirra. Baga dhufte obboleessa kee. Akkam nagaa keessan? Alhamdulillah nagaa fayyaa akkamati? Baga jiraatte anaa dhufe. Yaada qabdu obboleessa keenyaaf. Mee guyyaatti meeqa waraanta muti koo guyyaatti meeqa waraanta gootanii? Wallahi amma tiktookiin irratti adabe malee sila tiktooki afur jechuun afuriin meeqa? Afuriini guyyaatti afur waraanta? Gaafan tiktookii koo isa duraa fooloo 40 wajjin dhabu sana nama 17 marfee waraane. Marfee lama meeqa? Marfee 34. Yaa rabbi khaliqa kiyya sana galanne. Isuma guddaa kanaammoo. Marfee nama waraana oola. Akka farra wayii gaafa duraan eenyuun natti dhaammataa kun nan dhaqaa fi dhuga. Ammaati bakka jara dhiiraattuu darbuu dhiittaadha yaada kana. Maa dhiirina bira darbaa meesheer godhaan alaalaati. Maa edana waraanuu dhufnaanii lakkeen nagaa taanaan dhiifame fayyaa argine moo feesbuukii godhatti maxxanse. Maa argeensitti godhame waa bilaasii naa sunan nayi wallaahi. Bakka jara dubbii jallise waraani gaggara galche. Wallahi amma dhiirumti surree ciccitaadhaan dhufee sirbinaan hin fudhata waa. Aggaaroo isiniif anna qaabsida. Biyya keenya jettee barbaadde isiniif anna qaa. Caal jettee immoo waraaniin inni waraantu achi garagalaa jedhiti waraani. Dawaa wallahi milikkita saadan nun arginamee keessoodhaan footoo jechuu jammaranii of eeggadhaa. Abdii kamiin akkanadha yeroo ana abdiidha kan jedha abdii isa kamii natti mimee laayikiin qabdu. Laayikiidha kan galan amma achiin oolee warraan asirraa argadhe. Laayikii gadi deemi laayikii banadhu. Laayikiin immoo akkana kanaa irratti waraabuu hin danda'u bukkee malee. Okay. Yaa achi futee diiwuu gochuu dandeessa achirraa fudhattee. Gara gaatti dharaqee nan dhagaa. Maali danda'amu yoo rabbi qajeelche achitti haratte argeen dhufe danuu ilaalaan oole. Yeroo ati guyyaatti bareechitee waraanuu qabda ijoollee baay'ee barbaadi. Wallahi gamaa tokkuma marfeenis rakkoon qabu. Isuma kana deemifamee cakkitti godhamu. Ma ijo imadudha tanas asiin hordofaa anoo beekee waa irratti illee hojjedhu yaa rabbi. Waa tokko nu kolfalla qabaan silaa gaafa laayii dhufee waan akka arge jedhanii laayii adda addaa waraabuudha. Jimmaan keessaa eessaa? Jimmaan alhamdulillah jira. Jimmaaniin dhume tuunni jiru maa jiru manni waa danuu na gaafataadha qoy. Tu dubbannu asirraa meena hordofaa anas numeerii dhuma obboleessa keessan cina na hordofaa. Godoo godhaani. Maa eenyuun achi kaatte jila waa'ee si dabarfannaa kaa. Dabarfatta. Maal achi kaa'u? Maanni? Rakkoon qabu. Nyan qallada malani tiktookiin na baay'ee bakka. Viidiyoo kee kana qofa argannaa rakkoon qabu abshira. Amalaa fi kan hundaan fayyadamtaa? Shortaa? Hundumaan fayyadamtaa? Arfanuun fayyadamtaa? Arfanuun fayyadamu. Amma inni kun laayivii nagalcha malee viidiyoo gadhiisuu na dide ammallee. Boqqolloo asheetii kottu isinii fideera. Mubaarak Musammaa jedha. Hordofaa tiiktookii koo kana jalaa faa ilaala. Boqqolloo asheetii dheengata boosisnii goone. Ilaamee numeere akka gootu ati.
Viidiyoo kiyya si boqqolloo isheetii sana fuudhe tiktookii keessa kaaya ilaalanii nama baay'ee qabda yoo ta'e jechuudha. Mubaaraktuu fixee hoo? Jimaan hin jiru jimmaadha moo jimaadha abbaan na gaafataa kun abshira yoo jimmaa ta'e isiniif waraaba akkuma argate. Kaami bakka bareechi qaamati Jaafar. Yaalaa Mamadoo nama hunda bakka eenyutti dubbisu kana nama cimaa immoo. Nama tokko bira darbitee laaf eeggadhu. Nama tokko bira darbite waraan. Tajitti godhu yetaa abbaatu wallaahi tajitti godhu abshir. Ati immoo fuulduraan waraanee. Fuulduraan waraanee. Doktor Daawun Jimmaa qabda. Alhamdulillahi rabbil alamin natti toleera ijji koon arga gurri koon dhaga'a afaan koon dubbata namni koon dubbata miilli koon adeema harki koon qaba kanaafuu natti toleera kan sitti toleera naan jette dabalee sitti haa tolu natti toleera alhamdulillah aafiyaa qabaachuun waan hunda jaala. Natti toleera ijji koon arga. Yaafetu birrii meeqa birrii 300 bitee tufaa jaati bishaan saayuun kan ala lucheenyu saayuun gati nikin abbaa waa jedhani dhiisatti isaa waan fedhan jedhani ati hala fi salaamu alaikum wa alaikum assalam bagana gaannuftan isatti na galchitetti barreeshii ma dingata dhufte numeri dhagaan jira ala meere quraanni na fe halo quraanni galgala isatti na galchitetti barre isatti na galchitetti salaatu bari gurra tokkoon kana qofan qaba gurra tokkoon kana qofa jabaatu korma koo si duukan jira ishii dhageessaan jiru shabakaan koo yalla inshallah numeri kana qofan qaba dhugaa rabbi wallahi dhumeera hin jiru si dhugaa eenyu zorbaan tokko meeqa gale dhibbaan jira 70 jira 200 jira akka akkasaati waan nan bakka meeqa 150 maa bareeda ka egaa ta'u bareedeen alhamdulillah sila daawaan godha caatii qaama daawaa goota naan jedhan uummanni la in shakartum la aziidannakum jedhe rabbiin hun jedha silaalle namni keenya waan hunda waan ta'eef waan qabachuu abbaa machaa jimmaa takka alatti dubbiftee hin beektu haati eenyu isaan abbaan jimmaa abbaa machaa jimmaa isaan araa kiiloo jiran ati immoo maal fidaa tala uummataa walitti nan buusin waan argina naasofsiisin asirra nannaqa gidduu kana eegi dhugaa rabbii paarkii tokkummaa dhaqaan jira paarkiin tokkummaa wallaasaati achitti na eegaa laayivii isaa kuteensii kenna gadhiifatta bareedduu si waraabe bakka waraabe haloo meere namni hin jiru namni galee jira kashaba kaasaati abbaa machaa dhaqeen ilaalaafan amma kutadheedha mudhadheedha inshaallah dhaquufane bakka atiis turteetta waan ta'eef edana jabeessiteetta daffaarii ta'e hin bude eegaidhaati maal jechuun dhaquufan ka maal jechuudhaati iyyuu ma ijuu mucaan maal ta'e ilaa ammanitti si maas jira bilbilli isaan harka idhaa soban seenatti maal jechuun suni waame natti naane naasin hunda keessaa yoon quban qabuuti galchiin nama galuu barbaade dhufanii si ajajjabeessanii wallaahi immoo salaam alaikum salaam waalaikum salaam Salaam alaikum. waalaikum salaam Akkam nagaa jirtu? fayyaa alhamdulillah Numeri. Fatiha ergadhuu taai ergadhuuti taraa ergadhu singal shaa Tayo numeri gaaffiin qaban. wayyee okay irraa fudhadhu Tokkoffaa yaadu ija keetiin na sodaachifta. Lammaaf marfeellee waraanamni alhamdulillah ammallee ganaadha kan qota. Fatiha ergadhuuti taai singal shaa
Hin boo'in الله bakka أكبر rabbi si لما تعتني مربي راتي نما صداتنا An obboleessa isaatiin rabbi beektan moosin. Gatii Jaafar kamal jedhame أك إنا مرفي laan معدرا ربي إنه ميري مرفيسا نما دبتي ورانتي إنه وراني لان sirbitaan kan kun ta'u sirbitaan yoo akkam ta'e kan لا لا koo akkas والله adda لازم تكسر بين بيكو الحمد لله haalaas maa kun immoo inni immoo sappiraayis inni warra asii takkaan sirbines bakka sappiraayis godheen ol baasa maa warra hin taane bicha istuudiyoo kumaa ifan galchaa. biyyan jira ilmaan Oromoo kanas jalatti na gaafattan mucaa kana jabeeffadhaan dhaamsa kee jabeeffadhaa wallahi والله qalbii لازم dhageessee ما ergaa شاء الله guddaa تبارك الله نميري تفوفشي عن سنجر Eesh, قارن وربي Inshaallah. fayyaa ta'e Fiiruzaa keenya. والله Ijoolleen تيك as توكي كو jedhattan ما دبرسي كنون تين قارو مرفتي دوا Wallahi tiktokii nama نوراني fooloo kuma furtamaa qabu fudhunaan jennaan Ahmadi nan dide jechuun akkas walumaa bakka. نميري واتو كبتا ست مادة مرفتي دوا نوراني مرفي ننسودا دقاتي تين maa marfeen abbaa dhukkufatu hunda ifa kennamaa. جرى جرى سربانو قارو انت قبان توكو Tokko بتا dhufu. سنكدين كودان كودان Itti gaafatamaa tokkummaa maa itti gaafatama maa Maal jedhaadha? Dhiisi namoota maa waan tokko tokko jedhan kana deebiidhaatti. dandatti ilaaloo Eh? itti gaafatamaa kana akka kanatti ilaallee maa inni. Maal jedhe silani? Haata foqoo nama wayii galchuufanii dhiifamaa wajjin ishii يلا nafse. نمبان Eenyu tokko hundi keessanuu sheer godhaati fatiyaa keenya tokko affeerree inni okkubaa rabbiin ishee fayyisu warri itti mufattanii jirtamu afootu jettuu fi kottu gaa. Dhuftu kan dhadhaabe. Eessa dhatte baay'ee hin joonjoftu. Ammas nanaasaa jaaf astaghfirullah. Jecha akkasiin jedhinaa dara rabbeedhaati. Namoota as jala jiran tokkoof illee bakka qabaachuun barbaachisaadha. Ofii ijoollee taanayyuu tarii namni nuun olii namni baay'isee safuu isaatiif amantaa isaatti cichu ni jira. Baate. Innaa haasaan nanaasaa ummasitti dhagaa. Mucaan kun ergaa bareeda sinii dabarsaadha koomidiidhaan wal qabee ergaan isaa waan ta'eef namatti tola ilaalu. Ergaa nama aarsaa fudhatamu miti. Ergaa kolfaa itti gammadaa itti boharaa fudhatamudha ergaan isaa waan ta'eef jabeessa qabadhaa cimsaa qabadhaa inshaallah. Hala, assalamu alaikum. Waalaikum assalaam. Abbaa jirtaa Habiibi? Wallaahi jira alhamdulillah. Si barbaadaa jettee rafeen bulle. Biyya abbaa. Wallaahi. Akkam nagaa qabda? Wallaahi nagaa alhamdulillah hin jabaattaa ati. Jirra galata rabbi. Akkam mee fayyaan keessan oolman nagaa rabbiiti? Wallaahi nagaa alhamdulillah. Yaa Maammadoo kiyya. Waan siin jedhu. Booyyee. Maasha Allah tabaaraka rahmaan nurra ariitee shamarran akkatti qullatti nu hambifte kaa rabbi jazaa fi haa kafalu. Diggaan jira diggaa kan na gaafattan isiniif han fidaaf shida. Maa akka jarri deebi'an barbaadde? Nu goote amma fayyaa rabbi fayyaa sitti haa kennu maal akka jarri deebi'an barbaadna biibii kiyya. Nu jiraadhu yoo lachuu wallaahi maasha Allah nama ajaa'ibaati. Wallaahi akkana malee. Shamarran deena sheekoleen ganama galgala sa'a 24 gorsitee dadhabde si ijuma rabbi sii kenne kanaan kun akkatti shamaraa miti uummata dhiiratu baay'ee naasiftee beeyta. Yeeta abbaa tolchite. Akkasi wallaahi jabaadhu siin jedhaa fi qaali. Koomentiidhaa fi tokko dubbistee turte. Dhiifama. Laa nama wayiitti liivirra jira beeyta nama sanii barreessatti sii barreesse booda hin kaasee naa qabuu dide. Laa hin qabu ani maa akkatti di galata barreesse maa inni jabaadhu siin jedhe. Laa wallaahi sirrii jirta maasha Allah rabbi sirraa jaalatuuti. Baay'ee nurraa qaqqabde uummata. Areedan baafne hin baafne wallaahi hin malle ganaa maa. Nanca naqinaa jalatti argaa jiraatu. Areeda baasee rabbi balleesse meeqa jira yaa akii areeda maal irraa gootani areeda jedhu. Ani immoo ganaa mallee hin geemu. Nanca naqinaa argaa jiraatu. Ijoolleedhaan mallee. Waa takka wanni ati naa gootu biibii kiyya.
waan hojjettu kana ittuma fufiiti shamara gartee la shamara jechuun amantii islaamaa qabdu tana akka shari'aa rabbi jedhutti illee warra amantii islaamaa qabu kana irratti hojjedhu malee kaan irratti hojjechuun hin ta'u beekta amantiin hin dhogga waan akkasii. Ni Turkiyaa sitti nama fudhachuu dideetu. Biyyaan maal jecha dhageettaa biibi. Shamara amantii islaamaa tana irratti hojjedhu malee warra biraa dhoggamaadha akka shari'aatti hin ta'u. Obboleessa kiyya ulfaadhu galatoom. Oye waasiin jedhuun meerina ta'uyyuu. Anaan jette moo isaan jedhaa jirta? Sumaaniin jedhe na of golchi. Eenyu siin jedhan dura itti gaafatama maqaan keenyu. Maqaan kiyya Kadiir jedhama biibi. Okay, Kadiir obboleessa kiyya amantaan fedhe jechuudha. Dhageeffadhu amantaan fedhe sirbatti nama ajaju waan ta'eef hunda walitti qabatee agorsu. Amantaan sirbatti nama ajaju tokko hin jiru. Walitti qabatee nama hin gorsu dhugaadha. Walitti qabatee jechuun amantaa tokko amantaa nama biraa itti himuudha malee wanni itti himuudha malee gorsa akkasii gorsa nagaa kennuufidha malee namni gorsa arrabaa jechuun bu'aan qabu. Gorsa nagayaa gorsa nasiyaa jechuun nasiyaa akka rasuulli keenya jedhan alayhi salaatu wasalaam nasiyaa babbareedduu waliif dabarsaa jedhan malee nasiyaan arrabaa wanti hin jedhu kaadhiifa malee garuu. Amma kana booda isa keenyaan nafasaa kan jira ammoo taa'ee ilaamee. Dhiifama akka shari'aa rabbi akka nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam jedhanitti warra amantii biraa haala bareedan gorsi haala nagaa qabuun akka isaan amantii kee kana jaalatanii gara amantii keetii kanas deebi'anitti nagayaan gorsi warra amantii kenna hin beekan waan ta'eef beekaa balleessan waan ta'eef itti cabsi beekaa hojjetan beekaa balleessan ittiin tulleen dhagaan sirra. Wallahi inshallah. Hojjeteera si kompiitarri nun immoo humni isaa cimaadha waan ta'eef garuu. Akkasi warra amantii islaamaa dhiira ta'e shamara ta'e tokkocha bira hin tarin kaa garte hin sirraa yaadee isaa namni gorsaan hin dhageenye ka. Wallahi inshallah. Reediyoo gadi qabadhu Jaafar yookiin immoo futti jedhu. Gadi ba'u. Boota nama hin ga'u. Miidiyaa boqqolloo miti boleessa. Nan barbaadini ati biyya keessatti natti hin deddeebiin. Ani dhimma biraatiin gaafati marfee qabattee dhuftan immoo waan biraan qabadee dhufa. Maal jedhama inni durii lafa uru tokko. Qalloo wayi jira sibiilli qalloo wayi muxaa. Muxaa isa jedhamuun fudhadhee si dhufa beektamti. Haa ta'u isheef banee tiktokii. Innaa. Laayivii jammaa tiktokiin viidiyoon gadhiisu malee. Innaa. Kanas bakka nagaan bulii saba kana dhufte hoo ati raatiba wayii eeggataa jirta jettee moo gadi malee kan kee ooliin asii ilaannu raatiba inni eegganna yoo inni ati kan kee moo 50 200 dhaqii biti hidhataa bulaa nummoo binnes itti dalagaa jira rabbi bakka siifa buusu. Welcome Jaafe. Adaraadhiis yeroo gabaabaatti futtiin jedhaanis dhageessee miti hundasaa beekta miti dhiisi. Rabbi siifa taasisu wallahi ani jechuun sitti qottorti kamma akka biyya keenyaatti shaayeen tokko iyyuu cimaa. Biiniyaamoo. Aamin aamin. Numeeri si qabeedha neetworkiin kee. Habibi ditooree jira irratti bilbilanii. Deebiira shabakaatirraa bu'a barnaamma jaala. Sirratti bilbilamma shabakaa keeti. Shabakaa barnaamma jaatirraa bu'ee. Maal ijji kee gurbaa wallahi dhiiruma sodaachisa. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Jaafe. Itti samoo saatiin gahaa jira. Bakka nan deema ijoollee wajjiniin ijoollee galchii taphadhuun ishii yeroo bareedduun si waliin dabarsee atis ijoollee kee waliin yeroo bareedduu akka dabarsitu hawwiin sii qabaate. Gadiin of darbadhaa qoy. Na deebisnee habibi shabakaan kiyya sagalee irratti deebisaa jira na deebisi inni hin deebi'a. Qoy dhaabadhu dura nama galcheen kaa'amasitti. Na deebisi haajaa dhaamsa guddaa qaballee sanuu shabakaadha shabakaa kee na ciccita. Qoy gaa. Yalla bye. Waan argee ka'e oomaa kana baasi. Salaamu alaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zirsaat. Jira wallahi. Baay'ee qabda. Oromoon hundinuu tokkummaa rabbiin amantaa tokko nu godhe malee Oromoo Amaaraa hin jenne. Waan kana dhaabaa waan jalatti waan akka. Biiniyaam si barreessaa ture si. Meerre kunooti. Yoo dhiira isaati naa galchi moo maal sin jedhe. Okkona na godha isaaniin danda'u wanoo. Maaliif ani dhiira kan maal jechuun. Halo, Abo. Bini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wo itti gaafatama sin galcha. Gurba. Maal ijoollee hudduu keessa waraanuun kee kun akkami? Ilaaluu barbaadde. Shari'aan hudduu keessa ilaalaa jira. Dubartii hudduu qabdu dilbii tana deemtee eegee jara keessa deemtee ilaalaa jira. Dubartii hudduu qabdu dilbii tana deemtee eegee jara keessa deemtee ilaalaa jira. Dubartii hudduu qabdu dilbii tana deemtee eegee jara keessa deemtee ilaalaa jira. Dubartii hudduu qabdu dilbii tana deemtee eegee jara keessa deemtee. Waa isreemumi. Shabakaan eenyuutiin akka inni godhu. Kiyya dhagama. Amma? Laa. Shammaa maal jette si nama waa'ee. Nama narraan hin galchin tiktookiin kiyyan dalagu. Wayya hintu. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Annaa wanni ati dalagaartu kun sirriidha obboleessa kiyya. Allaattiin na nyaatte kan umeerii Ismaa'il Abduu. Sirrii dalagaa jirta wanni dalagaartu kun sirriidha. Maal jechuudha? Sirriidha jedhe wanni ati dalagaartu kun dubartii duubaan deemtee. Muuziqaa irraa dhiisaa uffata keessan sattaradhaan jedhe sirriidha. La. Akkas jettee gorsuu qabda malee as jedhii hudduunnatti as gargalee akka isi godha si keessa waraana si waraana akka isi godha maal waraanta dubartii boo. Na. Obboleessa kiyya. Amantaan akkana yeroo hin jiru. Amantaan dubartii waraannee qoricha waraannee sirreessaan qorichi yoo akka gorsitee gorsaan sirreessuu dandeettu taate gorsi yookiin ammoo batalee ijoollee amantaa kiristaanaatu jira akka barbaadan ta'uu mirga qaban yoo sii ta'e yoo dandeette gorsi qajeelchi malee namarra viidiyoo dalaydee nama muufachiisin akkanatti. Ani waan kana sin daggabu obboleessa kiyya. Yaalaa ishee nagaan nu jiraadhu. Kooy hin finne sitti maa. Kooy. Hello. Hello. Abeet abbaate. Wayye. Deebi'ee dhufeera. Hin bayees jalaa biiniin ammaa. Shabakaa isaa adda laguu dide silaafis waliigalaan jiru. Waliigalaan jirtan maal jedhaa ranni? Maaliif irratti daladda jedhe kana ijoollee irratti maaf dalagdeedha? Amantaan hin dalagne ajajuu jedhe. Amantaan hin ajajuu maaf jarri ishee kun natti himne nan dhiisa. La amantii ijoollee kan amantiin sin ajajne warroota amantii biraati laa iqraa fiddiin jedha wantichi beektaa? Gara amantii uffata keessatti taratti jireenya lamaatu nuti ilaala kan irratti dhufanii dammaramaa jiru. Ija keenyatti bu'u miti. Ija keenyatti irra bu'u. Amantii nama tuquun dhorkaadha beektaa? Haa ta'u malee garuu ati wanta gootu baay'ee tokko ni tola nuti beektaa? Ati kiristaana jedhee amantaadhaan adda baaseera. Yoo amantiidhaan ta'ee fi sirriidha. Amantiin tuni nama wanatti garuu ati addan baafnee wanni namatti tolu tokko istaayilii maanni beektaa hundi namaayyuu kennama qaba beektaa? Kennamni kan kee kun kennama addaati. Yaani bakka haalli namni ittiin si dhagee siin ittiin dhaaru kun baay'ee tokko namatti tola beektaa? Siif gala malee jechuudha. Ani amantaa namatti tuqu ela eenyu nu dhufu laa booddu. Tigireen isa dhufu. Amaaraa isa dhufu. Enuma waraana. Afaan keessa lamataa jirta jawwaabaa. Maaliif jeetu salaamataan jawwaabaa? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maal harka facaaftan? Anti Girees ta'e Amaaraas ta'e Kiristaan Islaaman jedhu hunda siitiin fudhuu deemi dhaqa uffata nagaa uffadhu. Nutti damiin deebiin waan akkanaatiin safuu jira. Maatiin qabdu ati maatii irraa dhalatte obboleessa keessatti laaka kana dhufee dhaabbachaan jiran afaan caccabsaa dhuma.
Wallahi irraan dhaabin ittuma cimsaa. Saree haadha keetii maaloo haadha keetii jara jedhan maadhattanii akkanan jedhin jettanuusin. La inni irratti malee numeeri qoositti nama inni irratti niti. Jara haadha kee abbaa kee nama jedhu dhaqaa jaraati dhaqaa jara gorsaa warri na gorsuu barbaaddanu maaliif kana hojjetta warreettanii na mormitan. Qoositti nama numeeri waan jarri qaban inni hin arrabsinaati waan jararra yeroo hin arrabsiniiti waa biraa jedhii arrabsi. Wallahi isa malee asirraan galan. Bareedudha. Ani mormii kanaan qabu dhugaa dubbachuuf. Miti waan jararra yeroo yaani hidhiyee laasisa waan jararra yeroo yoo arrabsite hidhiyee laasisa waan Biinii barreessaadha. Biinii kana deebisiif. Biiniyaa maaltu fakkaata beektaa? Gurbaa dubartiin kabaja qabdi. Dhugaadha dubartiin kabaja qabdi. Sartee mana keessatti teessuure udduu si fiddee wayyaa uummataa qullaa dhufti maali anisuma hin jedhe. Kanuma hin jedhe wanta jedhe. Udduu si fiddee maal irreet? Fidinatti qalbii na cabsinaan nama kan biraa jiru nama meeqa tabaaraadha irratti dhugaa keeti wallahi dhugaa keeti ay kana yaani dhibbatti si deeggara wallahi jedhini sammuu si bu'aarfachuu yoo achirratti hin taphanne sammuu si biyya lafaatti hojii madaamii irra turte galgala yookaan guyyaa yeroo siraa qabduba. Saatiin salaataa salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhukkee isin irraa kaasa warra hojjetu. Ajaa'ibaa biraa baaranallee.